rakkadde ogaaje inni na akkaawuntii kan namaa ta'us ka isaa ta'us haa maxxanfatu gama keetiin akka hin taane jee bira kaadden ture akka ilma Oromoo tokkotti. Akkaawuntii isaa maxxansee maallaqa sassaabee taanan murtiitu hattuudha hattuu jeetiin biraa deema. Taakka namni 800 matu sunis haqa isaa dhabuu hin qabu waa hedduu dubbatama. Garuu warri murtii waa balleessa warri qurrama hin qabne dubbadha abbaa dhimmaa san fidaa. Hamzaa Haji moo sheekicha sanis fida warra silachi jiru gurbaa waa dhabees as fida hin dhaggeeffanna dabaree kennineefi guuza hoggaa ta'e baallamaa naa seene bilbilaan sii bita jee maalloo naa jee sanii ani amma hoggaa waan tokko eegaltan waan dhimma tokko nama walimatu 800 fi jaartii fi bultii dhabuudha namni himatu jiraami sanis fidaa kaaha hin dhaggeeffanna kabadii qabu badiitti murra kasaaraa gargaarra. Soba waliin gargaaru gooroo gadee gooroo olee yookaan tiimiin isin qaraatan na biratti hin dalagu nama muka jala dhalatee ammallee muka jala jira dhugaa jirtu isinitti himan. Namni qurramni jedduu jirtu walafaan hin dubbatinaaf fida abbaa dhimmaa sila murtii fiduuf rakkanneemi isa ibsaa baantan kana ibsa hoo rakkoo biraa qabaatan nuyi kaleessa warri hoggaa waa qabnu mana tokkotti wal agarree ibsaan kunfaan dhufanii keessa nu dubbisanii kottaa jennee akka garee tokkotti dhaabbannee hoggaa nu yaaman awwaannuuf waliin beenna rakkoo qabaatanii nama tokko nama lamatu laalaa hoggaa didee asirratti gaf dhufuudha. Maaltu argame murtiin hattuu taanan asitti hattuu goonee biraa galuu qabna jechuudha. Abbaa waa dhabe jiru san fida. Warra sila mana biraa jiru san warra murtii waliif bu'imsan qabne fida. Sanii ajjetti ha murtii hoo abo waan kana fuudhe na harka badee jee waa biraa dhabne waan manaa qabnu faa gurgurreeti abo maallaqni keetis kana isaas karaa malee irra badee jennaan. Sanii achitti dida kana fudhatu murtii dida yoo murtii mana nurra cufee fiige mana kanaa gabbu'e murtii hattuu jeetin itti himan. Akkumaan sila agartee yoo sagalee naa deebisuu dhabe yoo na argachuu dhabe waan ofitti waan san beekuuf deemaa siin jiru namni waa wal komatuun namni wal komatu immoo jaarsummaa haqa namaan baasu. Abbaa 800 galche san as jala jira namni tokko jalaa bu'aa ol naqa waan kana baruu qabna yookaan nama tokkotti quba qabaa oluun gaariimi. Ani nama asirra jirtan kana tokko kan hin qaaman beekuun jiru. Wata kan tidak bal. Namni tokko gaafa maallaqa nyaadhame garee isaan faallaa ta'e isa sanitti arrabsutu himate taanaan maallaqa sanni kasaara akka kiyyattan. Fakkeenya saan kaamma booda goona dhaggeeffadhu saan akkatti nama fidanii jira. Fakkeenya ani shurrubbe fakkeenya tokkon si kaase. Anaa fi ati wal dhabnee jiraanne. Anaa fi si jedduu qurramni jiraannan dhaggeeffadhu naa fi si jedduu qurramni jiraannan. Xiiqin jiraannan hinaaffan wayii jiraannan haqa namaa baasu nama san hin finne nuti. Maaliif siyoon mana sanitti argan hin dhufu amma mana kanatti yoon nama argen nama tokko oon argen dhufan namaan jibbuun qabu namoota tokko wallaahi ani hoggaan arge hin baqadda. Kunoo murtii guyyaa meeqan mana murtii seeneen jiru ergaa dheengadda jaarsummaa cal jeetumaan hordofuu jira ni baay'ate. Namni tokko waa baallama seenee sii godhuu dadhabees akka obbolummaatti himatta. Amma Hamzaan dhufeemi shee Hamzaan baantan isa ol baasati ilaa kana fa'aa buusa isa amma mucaatti himi nu murtii guutuus isa kanaas waliin beeka rakkoo isaanii yeroo biraati. Wanni guddoon nama jaartiis bultiis dhabeetiin 800 dhabe jiru kana akka Oromootti as fidaati jaarsootiin haa gaafattu. Nagaatti nama kalee murtii wajji beettan nama kaleessa murtii hudduu takka waliin udaanu. Har'a murtiitti hoggaa inni himata bane keessa warra wal beettaniin eenyutti himattaniiti warra meediyaa irratti wajjin kolfaa turtan keessan gabbu'ee namni isin jedduu laalee hin laalle bu'aa jaa ofirraa darba wanni tun diigumsa waa biratu duuba jira murtii waata hattuu goonee hattuu jenneeni biraa deemna lafa sin jalaan maruba lakki waan san fuudhee na harkatti akka malee bade hojee gargaara fitadheena shee Hamzaa dubbadhu jaane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian jirat tadi? Waalaikumsalam. Bagaimana Ada murti rame sabona turum badu baga jiratan undi khaisa mali jirtan. Sheri itu name mal tute. Rabbi
Odurra dhageesse kanarraa haasa'amuu fi Hamzaa wanni duraa cuqqaalame bakka mazgab tazaktual. Waan amma maammashi. Hamzaa baga nagaan dhufte gurbaa tokko Ali kun reefu. aliituun 800 dhabeetiin bultiis dhabe murtii birattiin haqa qabaa murtiirraan haqa qabaa jeetti sila ani mana isin jirtanii gabbu'ee keessan sagalee qabee naan deebifneeti jee hoggaan dhufe asitti murtii arge. Kanaami Okay. adii saniis nuu fidi namni biraas jalan dubbatini ii dhaggeeffannaan nama dhaggeeffate waa murteessa murtii hatee hattuu taanaan hattuu goonee asirraa buuna murtii nuun jiraachisu. Yoo immoo waan namaa fuudhee akka malee wanni namaa harkatti bade dhugaa himee kasaaraa wal gargaara Oromoon soba waliin gargaaru. Yoo immoo Akkas murtii biratti hin banin anaa fi Shee Hamzaan yoo wal dhaba qabaanne haqa namaa baasuu hin dandeenyu nama isaa walitti araarsuu hin dandeenyu adda fageessuu fi guuza sheexaanaa yoo walii taane malee. Namoonni rakkoo qabu haa callisu gaafadhu sii kennine. Dhiifama kistaka Namni biraa Assalamu tokko alaikum. dubbata dhiisaa qoy. Namni biraa tokko Waay, ay, wanni hidhaan Hamza. Mamma nama Hamzaa galatoomi dhaan. humaan feenu waan feenu Namo. anaa fi nama sawwanii fi Shee Hamzaa qofa barbaanna. Nama san akka yaamu fedheeti baran murtii guutu. Lama Kanaa'u bara anaattu wanni godhu jira jar Ki gootu. ati yaannaan jijjiiraleedha. Maammannamu. Akka Maammannamu Shee kinaa Hamzaa. gootu. itti Wanta kanaa dawwali godha dhiifama. Qoy. alijatti. Gurbaa Ali reefu sanii. Shee Hamzaa naa TikTok. baasi gabbuu ibooti ilmo. Lakki maama shurrubbee kiyya anaa fi ati asuma teenya. Hin Ali naa dubbatini dhufu, itti ol Ali. bahi. Ati ofiin beektu muutii qabadhu atuu rakkoo qabda. Nama qabadhu. gaafii dhiyeessiif sitti haa himatanii ati gaafadhu. Gaafiin bakka dogoggora nuus irratti qaba. Kanaa achitti hin barbaannu namni biraa yaadan kennatin. Tole. Tole ayyee. Kanaaf isa langee kenniif kanaaf isa langee kenniif. Ali reefu san nuu fida'a. Alii fi murtii qofaatu maayikii banata namni tokko hin banatu. Namichi osoo hoggaati dabaree odoon kenniniif muutii kaate rakkoo qaba. Akkasi. Akkasi. Tole. Aliin san jiraare. Namichi odoo dabareen isan gahin mana kana keessa muutii kaase isaatu rakkoo qaba. Hawaasa taatanii warri mana kana kee jirtanis osoo dubbadhu isiniin hin jiin dubbannaan jala shidduudha hagas of beeka. Tole. Caalaa nuureedhaa nama Alii jedhu as jalatti Alii birraa nama jiru wayii tokko yoo garte ol naqe. Alii birraa. Or bilbila isaa yoo qabaattan dawwalaati yaama. Alii birraa nama jedhamu. Alii birraa coach akkasiin isaa maqaan isaa kareefu. Maamman namoonni muditara qabaa as jala jira. Maamman namoo laali ol baas. Maammannamoo yoo jiraatte mucaatti dawwaliitii fidii ol naqe. Koi anabata kwa. Maamman namoo qofa Tole, beeka. ayyee. Maamman namoo qofa beeka nu caala. Nama sanii maammannamoo dawwalii fidi. Nama san dawwalii fidi. Maammannamoo na dhageessaa? Ayyee ambar kontaaktii isaan qabu reefuma aggastumarra walitti dhufne. Okay, agasuus yaa gaafadhu ustaaza maaliifin murtii kana dheeje jechuun murtiin baankiin dalagu waa'ee qarshii 800 murtiitti maaliifin kana dhee sababni Dhaab. Aloo yoo hagasuma waanuma haasoo naaf hin jee. Laattiin adiis akkasumatti inni haa dhufu. Hamza. Okay. Bilbila isaa eenyu ni qabdaa ati bilbila isaa murti? Lakkiin qabu. Annamuma sanii nu waliin beeku. Wanni Hamza fide ka agasti irratti Hamza dawwala qabe. Dawwalii fidee. Edaa osoon qophaa'in dhuftanii. Ogaa gurbaan duree qite. Gurbaan bitee fidadhaa haa.
Qoy waa tokko jaa. Gurbaan ugguree kutee maamma shurrubbee jettanii maashaallah ammoo nu tolche dubbii adeemsa dubbii namni itti waliin haasa'uu qabu. Deebee Dhufu jira qo'a dhufe qo'a maama Deebee nu jira. deebee. Oh welcome back. Naa taatee jirta jechumaa fi ayyee. Ammoo nu tolche dubbii adeemsa dubbii namni itti waliin haasa'uu qabu. Aboo shabakaa kiyyan na amma Hamzaa sanitti daawwalaa bilbila fuudha. Murtiin Hamzaan, dubbatinis gastirra- hin jenne namni ol dubbara galtanii jiraasi? toora wituutii qabaatan malee hin dubbatina. Ija matarratti wallaananii Maama- abbaan haa dhufu. Akkasi maamman namoo dawwalii bilbila mucaasanii fidiiti. Hin Haqa kaasu bara qabaa jeemi. anqaalichaa wayii wal Haqa beekaa dhabeemi akkuma namni keessanii haqa waliin dhabe ni dhufne. dhufa. Ka haqa fuudhe murtiidha jedhamee murtiin amma dubbachuu hin danda'u. Namni ol seentan ammoo waan biraa dubbattanii waatu isin keessa jiraa jechuu. Ila abbaan feetan gastii ergattanii akkanaati akkana jechuu hin dandeessan. Abbaan hoggaa dhufe murtii sheekni itti kenna waliin agarraa alhaqqul haqqu baaxilu baaxil jenna sanboota shabakaan kiyya dalaguu hin jiru. Hin dubbatinaa jettan gaa'ii. Bari wanni itti Hamzaa fide gaa'ii wanni irratti Hamzaa fi dabbaaltu deemanii mana keessanitti haasa'amuu hin qabu wanni kun jenneeti adda baane kanaafuu gaa'ii itti dawwala. Warri gastirra jiranis warri jala jirtan yaama itti sheer godha. Yoo asiin gaa kacal jantaate gaa bu'uuma kijibaate jechuudha. Ustaaz Hamzaa qaallifii gaaf duraa maaliin si dubbisee ture? Sillee dubbisee jiraami? Shurubbee dhallee anaattu yaamaa jee ugaa si yaamsise. mana Hamzaa jirratti warri asirra jirtan kun warra tuttuqaa murtii buutan waliin qabdan haasa'uu hin dandeessu jennaan. Nuti gurbaanii mire. Laala makkii guutan maama shurrubbee jirta? Maama shurrubbee na dhageessa? Hayyee dabbal yaami hayyee isaan yaama. Mucuma nuu yaamaa nuti Hamzaadhaa miti mucuma nuu yaamaa. Malee Hamzaan feenu. Jara kana wajji osoo hin ta'in qaxxitaa abbaa guyyaa agartanii miisin. Akkas. Isaan samtedha. Akkas. jara keenya. Hamzaa jiru fe'a. Akkin jeeti dubbii walaa lakki gootani. Hamzaa shajjaa bilbila isaa duraanii hin qabdu ati. Hadheen gadda sii dawwaleen. Laalaan qabu lakkeen bilbila. Hayyee qabadhu bilbila isaa qabadhu kallattumaan bakka inni si bira jiraatti dawwali. Feedi askan. 17 Keessaan ergifa. Erguun beeku Hamzaan keessaan. Ingiliila jaanii utuboo haayimo. hayyee keeysaan si erge kun waasaapii keet irratti ustaas Hamzaa. Tole. Ooyitee jiraatte qofirraa horadhu. Hamza WhatsApp na ergite? Sii darbee kun olaa amma sii dhufte laal. Nura femo namnummaa reefa malee birraasoo akkamitti jiru. Gizee duraatu bakka hojii irraa hin bee hagana hayyama naa kannaa jeechirraa hayyama naa ollaa baasaa jee fudhate amma hojii deebi'eensaa garuu itti amma Hamzaa kallattiin itti yaada godha. Hamzaa keenya yaami gaafirraa dubbiin sirra garan gadhani. Way simaan irra garagalti risiida maqaan jiru waa hunda jiru jeteetiin teessee daawwachaa oolte. Hai.
warri rakkoo walirraa qabdan ba'a. Akkas inshallah. Tole gurbaa taraa lamaan itti dawwale bilbilan kaasu bilbilli ringi ja'a. La oro mit ko dije ho.